Ashama harka fuune daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoonidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 2225 irratti televiziyoonaan immoo Itiyoo Saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa Waashingtan DC istuudiyoo 53 irraa kan isinii darbudha. Guyyaan har'aa roobii sadaasaa 3 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 24 bara 2014 gulaalaan qophii keenya namoo daandiitii qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin tamsaasuudhaan kan qindeessitu Tigistii Gammeeti. Piroodyuusariin keenya kan istuudiyoodhaa qophii kana isiniin gaajiru Nugusuu Taammireeti kan isin keessummeessu amma Fiqaaduu Morodaati. Oduu har'aa kan immoo nu dhiyeessitu Tuujubee Horaati. Amma gara sittanis dabarsa. Akka mooltan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Itoophiyaa keessatti hokkarree hammaachuusaaf labsiin yeroo muddamaa labsamuun muummicha barreessaa akka tokkummaa mootummoota akkaan kan isaan yaaddesse ta'uu dubbii himaan isaanii Isteefan Dujaarik beeksisanii jiran. Dhimmootiin naannoo kabal'ina qabanis yaaddessaa ta'uu dubbii himaan kun ibsaniiru. Dubbiif wal barbaaduun atattamaan akka dhaabatu kanneen gargaarsa isaan barbaachisuuf deeggarsi lubbuu oolchuu dhorkaa malee dhaqqabuu akka danda'utti rakkoo kanaaf furmaata argamsiisuu akkasumas bu'uura nagaaf tasgabbii biyyattii keessaa diriirsuu haala dandeessisu uumuuf mariin biyyoolessaa akka geggeeffamu muummicha barreessaan gaafachuu isaanii dubbii himaa akka ta'an Isteefan Dujaarik beeksisaniiru. Walwaraansi Itoophiyaa keessaa ka waggaa tokkoof ture gara jabinaan ka guute ture jechuudhaan qorannaan gamtaan geggeeffame gochi gara jabinaa garee maraan ka raawwatame ta'us eenyu akka itti gaafatamu dubbachuurraa of qusachuudhaan hoogganaan dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa beeksisanii jiran. Qorannaan sun doorsisa aangawootaatiin gufateeraa kanaaf naannolee ugguramaniif bakka walwaraansa sanaan akkaan miidhaman hin daawwatamne jedhan. Bahiin qorannaa kanaa waajjira dhimmootii mirga namaa akka tokkummaa mootummootaaf komishina mirga namaa Itoophiyaan kan geggeessame kan hagas hin baratamin kun kan ifa taasifame walwaraansi sun jalqabamee waggaa tokko guutuuf guyyaan tokko ennaa hafetti akkasumas Itoophiyaan humnoonni Tigraay Finfinnee seenuuf dhaadataa ennaa jiraniif ennaa biyyattiin labsii yeroo muddamaa haaraa labsitetti. Tokkummaan mootummoota Associated Pressiif akka ibsetti aangawoonni Itoophiyaa gaazexeessota kanneen mirga namaaf falmaniif taajabdoonni biyyootii alaa kanneen biroon naannoo sana akka hin seenne waan ittiseef jecha gareen qorannaa kun walta'ee hojjechuun barbaachisaa ture jedhee jira. Walitti bu'iinsi naannoo Tigraay keessatti ka'e erga kan noobeelii nagaa badhaafaman mootummaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed loltoonni biyya ollaa Eertiraaf humnoonni Itoophiyaa kan mootummaa biyyoolessaa dhuunfatanii turan TPLFitti akka duulaniif eeyyamanii as namoota kumaan lakkaa'amantu dhuman. Ergasii qabee dhalattoonni Tigraay guutummaa biyyattii keessatti irratti fuulleffatamuudhaan walitti qabamanii akka hidhaman yoo ibsamu siiviilonni Tigraay keessa jiran immoo kashlabbootaan humnaan gudeeddiin irratti raawwatamuu beelaaf jamaan qeerraa buqqaafamuun irra ga'uun ibsameeraa jedha bahiin qorannaa kanaa. Dhiyaa Tigraay keessaa dhalattoonni Tigraay naannolee irra hedduu gadhiisanii waan deemaniif haasofsiisuun rakkisaa ture jedha gabaasee haaraa bahe kun. Qorannaan gamtaan geggeeffame kun haalawwan hanga xumura baatii waxabajjii ennaa humnoonni TPLF naannoo sana to'atanitti ka jiru kan of keessaa qabu yoo ta'u garuu naannolee wal waraansitti geggeeffame ka lubbuun namaa akkaan keessatti dhumate magaalaa Aksuum dabalatee daawwachuun hin danda'amne jedha. Sababiin isaas mootummaan Itoophiyaa bilbila saatalaayitii qorannaaf gargaaraan waan uggureef jechaa jedha. Ibsi gamtaan komishina mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaaf komishina mirga dhala namaa kan Itoophiyaan bahe kun hordoftoota keenyaa guutummaa gabaasa kanaaf fuula feesbuukiif marsariitii keenyarraa argachuu dandeessan. Bahii qorannaa ka tokkummaa mootummootaaf kan komishinni mirga dhala namaa Itoophiyaa waliin ta'uun baasan kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa deebii gamasaa kennee jira. Gabaasa qorannaa komishiniin mirga dhala namaa Itoophiyaaf komishinni mirga dhala namaa ka tokkummaa mootummootaa ifa baasan kan waa'ee himata dhimma dhiittaa mirga namoomaaf dararaa walitti bu'iinsa Tigraay keessatti dhaqqabe jechuun dhiyaate arginee jirraa jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa biraa bahe. Gabaasa kana keessaa hanga tokko irratti of qusannaa ofii keenyaa qabaannuyyuu gabaasni kun barbaachisaa kan namoota miidhamaniif gocha sanaaf itti gaafatamummaan akka jiru kan mirkaneessuuf kun akka hin taaneef attamiin ittisuun akka danda'ame kan lafa kaa'edha jennaa jedha. Gabaasni kun erga walitti bu'iinsi sun jalqabamee qabee lammiiwwan Itoophiyaa rakkoo hamaarra ga'ee fi dhukkubbii isaan keessa darban galmeesse. Kabajaa dhabuuf gara laafinni sarbamee walitti bu'iinsa kana keessatti waan raawwatame kan laphee namaa cabsudha.
himata mootummaa irratti dhiyaate kan ilaaleen garee kanaaf yaaddoo qabnu dhiyeeffannus fudhatama dhabuunsaa nu miidhee jira. Qorannaan geggeeffame kun duguuggaa sanyiitu geggeeffame isa jedhu soba kataasiseef dhugaa kana agarsiisu kan hin qabne ta'uu agarsiisee jira. Kana malees mootummaan uummata balleessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaarame jechuun himata irra deddeebi'ee dhiyaate dhugaa akka hin taane agarsiisee jira. Kana malees beekaa gargaarsi dhala namaa Tigraay akka hin seenne mootummaan taasise isa jedhus sirrii akka hin ta'in akkasumas qorannaan duraan geggeeffamaa ture waliin harki caalaansaa walfakkaataa ta'uu ibsi ba'e beeksisee jira jedha ibsi waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaa biraa ba'e kun. Mootummaan Eertiraas gamasaan bayii qorannoo koomishina mirga namaa tokkummaa mootummootaaf koomishina mirga namaa Itoophiyaan geggeeffameef deebii kennee jira. Gama kanaan qaamotii qorannaa sana geggeessan aangoo seeraa qabaachuu isaanii, kan walabaa ta'uu isaanii, amanamaa ta'uu fi oguma qabaachuu isaanii bayii sanarraa kanneen argaman tilmaamaaf xumurrisaa sirrii ta'uusaa ilaalamuu qabaa jedha ibsi mootummaa Eertiraatiin ba'e kun. Xumurarrattis jedha ibsi ministirii dhimma alaa Eertiraan ba'e kun bayiin qorannaa gamtaan dhiyaate sababaalee armaan olitti tuqamaniin kan ka'e fudhataman qabu. Gama biraan Eertiraan qajeelfamootaaf seeraawwan mirga namaa addunyaaf seeraawwan gargaarsa namoomaaf baqataa mallatteessite mara ni kabajji. Mootummaan Eertiraa miseensi raayyaa ittisa biyyaa kan ofiisaa seeraawwan kana ka cabse yoo jiraate qorannaa cimaa geggeesseetti itti gaafatamummaan akka jiraatu ni mirkaneessaa jedha ibsi ministirii dhimma alaa Eertiraatiin ba'e kun. Ministiriin dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi akeekkachiisa imalaa kennee jira. Sababaa walitti bu'iinsa waraanaa, jeequmsa biyya keessaa, quunnamtiin addaan cituu, yakkaaf tarsiimoo shororkeessummaaf naannolee daangaatti namoota butanii fudhachuun jiraachuu waan maluuf lammiiwwansaa gara Itoophiyaatti akka hin imalle akeekkachiisee jira. Lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi kanneen Itoophiyaa keessa jiran mala argameen gamasii ba'uu akka yaadan illee ibsee jira. Sababaa wal waraansi geggeeffamaa jiruuf jecha yeroo ammaa gara Itoophiyaatti imaluun amansiisaa miti jedha ibsi ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteetsi biraa ba'e kun. Mootummaan Itoophiyaas labsii yeroo muddamsaa 9 bara 2021 baasuu isaallee eereera. Aangawoonni embasii Yuunaayitid Isteetsi kan gamasii yeroo ammaa magaalaa Finfinneedhaa ala imala filatamanii bakka bu'oota gosaawwanii 101. Bakka bu'oonni gosootaa mata mataadhaan wal ga'anii sagalee isaanii dhoksaadhaan kennan. Gareen hidhatee biyya sana keessatti lolaa jiru Alshabaabii filannicha gufachiisuudhaaf yaalii taasisee ture. Ejensiin yookaan humni tikaa biyya Somaaliyaa fi naga eegdonni gamtaa Afrikaa eegumsa waan taasisaa turanii fi balaan ga'ee hin jiru. Itti aanaan muummee ministeeraa Mahaddi Mohaammed Guuleeti kutaa Somaaliilaand irraa sagalee guddaadhaan moo'uudhaan miseensa jalqabaati. Adeemsi diimokiraasii tasgabbii biyyattiitii fi furtuudhaa jedhan. Doorashadu waa tubta keliya ee lagu kala nabadgeli karayo. Waa tubta keliya ee awoodda dawladnimo ee sharciga ah. Adeemsi filannoo jireenyaa fi nageenya lammiilee biyyattii gidduutti uumuudha. Akkasumas bulchiinsa mootummaa fooyyessuudhaaf irra deebi'anii ilaaluudhaaf gargaaraa jedhan. Filannoo pirezidaantii isa ji'a muddee dhufu taasifamuufis karaa akka banuu dubbatan. Ejensiin bulchiinsa buufata sagalee federaalaa Somaaliyaa akka jedhetti gareen adda addaa dubartoota dabalatee teessoo bakka bu'ummaa ga'aa hin argatu jedhan. Waxaan ugu baaqaynaa dhammaan maamul goboleedada inay bilaabaan doorashadii. Yemmuu kutaaleen biyyattii adeemsa filannoo hariifachiisaa jiran kanatti koomishinichi yookaan ejensichi filannoo mana maree gajjallaatti dubartoonni harka 30 yookiin isaa ol akka argatan mirkaneessa jedhani Ahmed Safaana. Miseensi mana maree Somaaliyaa isa olii yookaan isa gararraa kan filatamanii ji'a darbe. Bakka bu'oonni uummata Somaaliyaa 329 xumura waggaa kanaatiin dura pirezidaantii isaanii isa itti aanuu fi sagalee kennu. Yeroon pirezidaantummaa Mohaammed Abdullaahi Mohaammed ji'a guraandhalaa darbe keessa raawwate. Haa ta'u malee akka fedhii heera biyyattiitiin amma bakka bu'aan isaanii filatamutti akka aangoorra turan waan taasifameef amma ammaatti turan jedha gabaasni Mahammad Kaahiyee Muqaadishoo irraa qindeesse.
Daawwattoota keenya kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina. Yuunaayitid Isteetsi bara dhufu jechuun 2022tti kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaatti dabalamuuf jirti. Kunis pireezidaanti Baayiden kabajamuu mirga dhala namaaf imaammata alaa biyyi isaanii qabaattu irratti waadaa seenan hojiitti hiikuuf gargaara. Kaawunsiliin kun mirga dhala namaa kabajsiisuun qooda barbaachisaa kan qabaatu yoo ta'u, fixiinsa dhaqqaban galmeessuun kanneen isaaf itti gaafatamoo ta'an seera duratti dhiyeessuuf walabummaa bu'uuraa qabaata jedhan ministiriin haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantanii Bilinkan. Haalota tattamaa fi rakkoo dhiittaa mirga namoomaa dhuma hin qabne irratti qiyyaafachuun kanneen sagalee isaanii ukkaanfameef sagalee ta'uu irratti fuulleffachuu qaba. Kaawunsiliin kun waltajjii irratti marii banaa ta'e qopheessuun waan nutiif michoonni keenya fooyyessuu qabnu irratti mariisisa jedhaniiru. Ituma kana gochaa jiruu jedhan Bilinkan akeekkachiisa kennaniin kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa haala kallattii sirrii hin taane hordofeen kan akka Israa'elii fi ilaalcha kanneen biroo waliin ginne kennuuf biyyootii miseensa ta'an kanneen galmee dhiittaa mirga namoomaa hamaa qabaniin hojiin seeraan ala ta'an hojjetamuu malaa jedhaniiru. Kanaaf jedhan Bilinkan tokkummaadhaan warra qajeelfama kaawunsiliin mirga namoomaa irratti hundeeffame tuffatan irratti dhiibbaa gochuu qabnaa jedhaniiru. Kunis namni mataatti mirga dhala namaa akka qabu akkasumas mootummaan mirga dhuunfaa kana kabajuuf dirqamni akka irra jiru ka jedhu dabalachuu qabaa jedhan. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Lindaa Toomaas Giriinfiild akka jedhanitti miseensa guutuu kaawunsilichaa ta'uun Yuunaayitid Isteetsi Afgaanistaan, Barmaa, Chaayinaa, Itiyoophiyaa, Siiriyaa fi Yemen keessatti waan hojjetamuu qabu irratti fuulleffachuuf jirti. Sana caalaatti immoo bu'uuraaleen bilisummaa fi mirga dubartootaa akka kabajaman akkasumas amantii ilaalchisee walii obsa dhabuu, adda addummaa gosaa irratti haqni dhabamuu fi gareelee sabxiqqaalee irratti hokkaraaf loogii gaggeeffamu dhabamsiisuu irratti ta'aa jedhan Giriinfiild. Yuunaayitid Isteetsi filannoo biyyoota galmee dhiittaa mirga namoomaa hamaa qaban keessatti gaggeeffamu kan mormitu yoo ta'u, kanneen biyya ofii keessattis haa ta'u biyya alaa keessatti mirgi dhala namaa akka kabajamuu fi eegumsi barbaachisus akka taasifamu kanneen carraaqan miseensummaa akka argatan jajjabeessiti. Hunda kan hirmaachise mirgi kan itti kabajamee fi hanga danda'ameetti walaba akka ta'uuf yeroo hundumaa carraaqii taasifnaa jedhan ambaasaadar Giriinfiild. Yuunaayitid Isteetsi kaawunsilii mirga dhala namaa keessaa akka tajaajiltuuf carraa kennameef biyyoota miseensa tokkummaa mootummootaa kan galateeffatan Aantanii Bilinkan mirga dhala namaa eeguuf kabajsiisuuf akkasumas akka hojiirra ooluunsaa tarkaanfatu gochuuf hojii kaawunsilii kanaa sadarkaa addunyaatti akka baramuuf michoota keenya kan addunyaa waliin hojjechuu feenaa jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira. Kan kanaa olitti dhageessan ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu ture. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:00 jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu. VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat Virtual Channel 57 degrees East irratti. Lakkoobsa addaa ka sistemii Virtual Channel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24f 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6,229 kana malees marsariitii keenya VOA Afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Inistaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu. Hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan Afaan Oromoo qophii isaa har'aa suma irratti raawwata. Sagantaa boriitiin amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa. Anbaf Qaaduu Moroodaati nagaatti.